السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار تكوني كبجنتوتا دعوتوتا كينا أكم جرتان النجاة جرا الحمد لله رب العالمين. كاميرانا كميشا مدسوتي لين كيف أنا تكو أكم جرتان نجاة جرتاني فيا النجاة جرا قالت ربي توري جرا بدي جرا ديفو مسنين جرا دعوتوتا كيا الرمول turullee badullee waan babbareeda waan isin gammadda waan isinitti bareedu waan isin gaafa galtanillee itti dassisin jedhu qabadhee isinii dhufe isiniin jedha daawwattoota kiyyaa har'a wanti ati qabattee dhuftee wanti nu gammachiisuu danda'u wanti bareedan sun maali yoo naan jettan meeshaan na duuba jiru kan mul'ataa jirullee isinti mul'ataa jira kan isinti mul'ataa hin jirrellee meeshaa baay'eetu jira garanallee meeshaa nama lama qabadhee dhufe meeshaa nama lamaa kana maal akka ta'e meeqan akka bitame meeshaa akkamii akka ta'e isinitti agarsiisa. Isin immoo akka xumura viidiyoo kiyyaan hojii turuudhaan share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessuun irraanfatidha. Taa'ee kana caalaa waree isinitti baay'isu akkam jirtan mee nagaa isiniin jecha kallattiimaan gara hojiitti deemnaa gara hojiitti deemuun duratti immootu guyyaa guyyaan namni subscribe godhee gara chaanaalii kiyyaa dhufu jira waan ta'eef warri duraan qabattan lakkoofsa kiyya warri duraan hin qabatin warri sarpiraayizii maatii keessan akka isinii godhu barbaadan warri immoo meeshaa bitattanii na bira kaa'attanii gaafa galtan fudhattanii isiniin gara mana keessanii deemuu barbaadan warri mootuyyuu bitattanii gana jiinishan gana waggaan isin hafi akka isinii kaa'u barbaadan isinii kaa'u kan qophiidha waan ta'eef na bira kaa'achuu dandeetta waan ta'eef lakkoofsa bilbila kiyyaa duwwaa 977 kana yoo bilbiltan iimoo wasaappii telegiraam na argachuu dandeetta waan ta'eef kallattii yoo barbaadan na argachuu dandeetta waan ta'eef na bilbila waan barbaadan ajajadhaa meeshaa as keessa jiru amma argitan kana bichaa osoo hin taane meeshaa birallee waan barbaadan yoo isin ajajjan bakka jiru deemee bitee isin qopheessu kan qophiidha isiniin jedha daawwattoota kiyya isin immootuyyuu share like subscribe gochuun bicha na bira jiraadha ajajadhaa isiniin jedha taa'ee warra isintiin baay'isu kallattii maanin gara hojiitti ceena. Hayyee daawwattoota kiyyaa ammaanii yaani meeshaa akkasirratti argitaniif kaameraamaanii ta'ee isin agarsiisuu barbaada. Meeshaan ilaaltanii fuuldura yoo ani meeshaa bira dhaabadhee isin agarsiise kaameraadhaan xaqaa godhee isin agarsiisuu hin danda'u. Kana jecha akka gaariitti meeshaa keessan ilaaluu hin dandeettan jechaafiniin ofii kiyyaa kaameraamaanii ta'ee isin agarsiisa. Isa kana namni tokko marga ta'ee kan mootu yoo bishaan jiise ciccitu se'a ofii isaati marga fakkaata haala kanaan bareedadha. Garuu wanni hin ta'u. Hin ciccituu jechuudha. Akka laastikiitirraa hojjetame osoo xuraa'ellee miicame waan ciccituu miti. Duubni isaa kana fakkaata baay'ee xankaarraa waan ta'edha. Wanta ciccituu miti isiniin jechuu barbaade walumaa galatti amma kallattii maaniin gatii meeshaatii fi maal qabadhee akka isinii dhufe isinitti himaa isiniin jedha daawwattoota kiyya. Meeshaan kun saanii adii kana irraa qabee akkanatti naannoon kun meeshaa nama tokkooti. Rakabootii abbaa gadaa akkasuma beeytan duraanillee ni beeytanii yeroo baay'ee agarsiisee ture. Ammallee isinitti agarsiisa isiniin jedha daawwattoota kiyyaa inni sufraa isaa kana wajjin sufraa isa fakkaatu wajji gisee ta'e 3,100 namni hunduun beeka. Sufraa magariisa kana wajji yoo ta'e immoo 3,700 dhufa. Isii kana immoo namni hedduu jaalatee jira gaaf duraa tokko nama tokkochaaf bitee har'a garuu namni hundi isii jaalatee baay'ee bareedduu waan taateef bunni itti danfifachuudhaaf waan xixiqqishuu waxiittoo ifachuuf Mabraatiidhaan dasa nama jettee waan ta'e namni hundi isii jaalatee jira. Qarshii 800 isiin akkuma beeytanii isa biras taree immoo obboleettiin teennatuun saanii faarmuuzii 2 barbaadan jettee 2 bitee fi kunoo wal fakkaata. Inni immootu qarshii 2,200 bitame. Isa malallee obboleettiin biyya saanii saramikii distii saramikii kana bifa kanaa fi bifa kanaan ajajatte kun abbaa 5ti. Distii baay'ee xankaarraa ta'edha akkuma isin beeytan kurreen isaa mastaawwatiidha. Kun immootu qadaada kanneen jechuudha kanarratti dhamagana kun keessa akkana jira distii baay'ee bareeda baay'ee ulfaataa ta'edha. Isa kana qarshii 12,000 bitame baay'ee dabalee jira gatiin isaa kun immootu sadiin isaa walirratti qarshii 6,000 bitame. Saanii faarmuuzii gatii isaatiin timeera. Saanii kana immoo nama hedduutu bitataa ture nama hedduutu iyyuu immootu ammallee kan ajaje jira. Saanii baay'ee bareedudha. Obboleettiin xiyyaa isa kana lamaan kalarii wal fakkaatuun godhi tokko immootu kalarii biraatiin naan jette kun ababaan isaa garagaraa yaani kalarii immoo hundi isaa adiin dhufaa ababaa bichatu waliin addaan ta'e malee kun tokkochi 3,600 bitamaa jira yeroo ammaa kanarratti dabalee jira gatiin isaa kun immoo giloobal sahaan jedhama.
ani sahaanii kanneen kanarra jechuudha kan isinii mara xoofoon tan isiniin jechuu barbaadu saanii kan amma gizeen isallee xiqqoo turee jira deebii immootu yeroo turetti haqatuu fi lallaaxamuu danda'a saaniin kun immootu gizee amma dhufe jechuudha baay'ee bareedaadha wallahi kalarii boorallee inni jira adii kanarra bareeda baay'ee bareedaa saanii ani jaaladheedha jechuudha isa kana osoo bitattanii ani garuu mircaa kiyya maali beektan baay'ee adagaa fedhan xankaarradha waxii yoo qabbana akkasumatti ibiddarrachi gootanii ani istoofirra gootanii xoo'isuu dandeettanii saanii baay'ee bareedu waan ta'eef isa kana odoo filattanii adii kanarra kana odoo filattanii baay'ee bareedaadha meeshaa immoo nama achi taa'ee ajajuu osoo hin taane nama bira jiru nama ija ofiitiin ilaalee bitutu irra maal akka ta'e beeka waan ta'eef yeroo ammaan booda irra ejjattan saanii kana caalaa kana yoo filattan faashinallee waa hedduu gaariidha jedhee yaada obboleettiin tiyyaa kanneen namaaf hin fakkaate saanii kanneen darzaana firee 15 fi kana bitattee inni 4,700 kun immoo 3,600 kuma xiraatni isaa wal caala waan isallee wal caala jechuudha kana bichaa miti obboleettiin tiyyaa waa baay'ee qabdi akkasumatti irra deemee isin agarsiisa meeshaa isii kun joogii qabdi joogii kanallee anatu filatee bitee jechuudha kalarii kanaan isin joogii manaa bitinaan jette kalariin kun amma dhufte waan ta'eef baay'ee bareedduudha qarshii 1,600 bitame kana bichaa miti isin agarsiisaa waan birallee qabdi kan isin qabdu kun illee isin durallee obboleettiin teennata akka bitattee erti argitanii jirtanii amma isa kaartooniin akkanumatti isin agarsiisa isa kana qabdi jechuudha istoobii baay'ee bareedaa ta'edha kunoo asirratti asiif asirratti nyaata barbaadan hojjechuu dandeettanii keessa isaatiitti immootu waan barbaadan keekii daabboo wanta barbaadan hojjetatuu dandeettan jechuudha haala kanaan kun inni iyyuu keekiitti hojjechuu dandeettan agarsiisaa jira akka lukkuu itti bilcheessuu dandeettan agarsiisaa jira akka isiniin jedha gatiin isaa ammallee qarshii 9,000 qanii durallee 9,000 bite alhamdulillahi rabbil alamin isuma wanti hin dabalin iyyuu isiniin jedha daawwattoota kiyyaa isa bichaa miti obboleettiin kiyyaa waxii distii ani san akka biyya araballee bitaa jetteen dhiisne kan ammoo ka biyya keessaa gizee namni natti dhufee biyyaana fi gizee adda addaa nyaata jettee kunoo ka biyya keessa illee distii guddaa naa bitinaan jette distii guddaa kunoo bitee jira isiniin jedha daawwattoota keenna kana fakkaata obboleettii meeshaan kee kun akkana jira kana fakkaata isin jedha amma mootuyyuu kana biraa hin jira isiniin jedhee jira isatti isin dabarsa gara isaa gizee isin dabarsu mootu kunoo daawwattoota keenna as meeshaa babbareeddu taate tanniintu jira asillee saanii faarmuuzii haala kanaan obboleettiin tiyyatunillee 2 barbaada firee jahanaan jettee kunoo 2 haala kanaan biteefii jira kana fakkaataa isiniin jedha daawwattoota keenna waaqa isaa achumattu isin timee jira markajii xixiqqishoolee tananii barbaada naan jettee markajii xixiqqishoolee tan asirratti illee shaayii aanan wanta adda addaatti danfifachuuf nama fayyaddi kunoo biteefii jira istoofii tanallee ni barbaada naan jette biteefii jira markajii kana 2 sii bite abiibtii tiyya qalbii tiyya distii tanniin illee walirra jirtu akkana 2 naa biti naan jette 2 bitee jira kunoo garanatti illee 3 gara itti illee 3 keetti isin jedha qaalii si kabraa immoo 3 habbaa 2 naan jette 3 habbaa 2 kunoo tokkochi qarshii 300 tokkollee qarshii 300 haala sanii sii bitee jira jookii siifillee kunoo 2 bitee kunoo tokko jala jira tokko gubbaa jira waagan isaa kamachitti dhageessisanii saanii tana kun waan yeroo jalqabaatiif bituu eegale har'aa walumarraa kiyya saanii tana kunoo darzaana 2 naa biti naan jette darzaana 2 bitee jira kunoo obboleettii tiyya sii qopheessan siin jedha isii tanallee 2 bitee kunoo tokko jala jirti takka gubbaa jirti hin baasu shigiin isiitirraa akkasii alaa tapalaachuu hin barbaadu akkasii deebisee ashaguu dhiisuu xiqqoo shigiin isii waan ulfaatuuf baasuu dhabe kana fakkaatti hin beeytan isin hunduuyyuu isillee sii bitee jira isin jedha biibati galbii kabiraan mootuyyuu sarbisiidha sarbisii barbaachisaa ta'e baasallee agarsiisuu danda'a baasuun isillee qaba hayyee sarbisii tana isinitti aduu agarsiisaa jiru kaameraan jiru guddaan harkaa fute asin durallee isin agarsiiseera ni beeytanii sarbisii akkamii akka taate kana walumaa gala akkuma sirri jirtu kana jechuudha sarbisii baay'ee orijinaala baay'ee tokkoffaadha jechuun ani waaqa kanaan gizee bitu meeshaa tokkoffa biteeti malee meeshaan lammaffaan jira sadaffaan jira ka chaayinaa jira ka gatiin qannasu jira jechuudha walumaa galatti nam tokko meeshaa waaqan isaa gadi bu'aa ka agarsiisutu jira akka meeshaa wadamnee isin jechuu barbaada walumaa galatti jechuun nama eegan oolli nama orijinaala yoo bitatan yani meeshaa yeroo dheeraaf nama fayyadu yoo bitatan gaariidha jedhee yaada kana fakkaata sarbisiin adda kiyya waan jiruuf sirriitti baasuu hin dandeenye isin jedha obboleettiyya
meeshaa obboleetti iyya tanaa keessaa mootu waan hambisetu jira gizee agarsiisu kun isa kana minxaafii kana minxaafii baay'ee bareedduu taate dachaasee asirra buuseen agarsiisu akka kanatti tolutti dachaasee asirra kaa'ee kun dachaadhaan jira jechuudha. Keessaa kana fakkaata laalinaa bitinaan jette lama bitee kana tokko agarsiise malee lama qabdi jechuudha. Isa kanallee kalarii kanaan baay'ee bareedduu kataate bitee jira. Meeshaa tokko immoo gizee waaqa isaan himne maan himne akkanaan hin jenne yaadannoo irra qabadhee yaadannoo manatti dhiise dhiifama isiniin jedha. Isa kanaan ammoo waaqa isaa irraanfadhee jira. Isiin keessan ni beektii isitti himee jira. Obboleettiin biyyaa kasaarbisiisii isin agarsiise immoo as keessaa rakabootii abbaa gadaa lama qabdi. Kun suuraan isaa kana fakkaata. Inni immoo ashagamee haala kanaan jira. Meeshaan kee kayoo duraan biraa qabdullee kana fakkaata. Kun haala kanaan ashagamee taa'aa jira. Ammallee mootu ni jira agarsiisuuf baase walirra qabeessii kaayaa siin jedha bibat galbii kabiraan mootuyyuu bakka warra jechuu barbaadan ajajadha. Haga ammaa waan bira turtaniif guddaa galatoomaa nama meeshaa kararraa kaasutti deema. Isin immoo waan daawwattanii baay'ee isin galateeffadha. Meeshaa kanneen keessaa distiin kun jechuudha. Abbaa sadii kana caalaa ka abbaa shanii kun wallaahi kalarii isaa gurraacha isinti fakkaatee waan hin bareedne isinti fakkaachuu danda'a malee baay'ee meeshaa bareedaadha.